Alhamdulillah garuu bagasii keetii irra gahee rabbiin waa xiqqoo nama furuu yookaan nama tokko tokko bira nama fida. Miidhama na dhukkubee mana yaalaa keessa gara ji'a sadii akkas jira. Ji'a sadii jiru kana keessa nama hedduu gasiitti ergadhaa nama akkasitti waan naan jedhullee ni dhabee yoo mana yaalaa keessa nama dhufee akkas waan naan jedhullee ni dhabee. Yoo gahee rabbii nama foollee sin dhaabee jedhee waan rabbi nama foo sin dhaabe namni waa namaan jedha. Miidhama santu baay'ee natti kabbadee yoo du'aa fi jiruu jidduu keessa waan jiruuf namni waa jedhuun illee hagammaa jechuudha. Maal jetti? Namni waa jedhuun illee namni akkasitti natti illee dhiyaatee gasii onna seesisu illee dhabame. Dhibeen kee maali? Dhibee yoo waan biraatii miti maashinoitti harka na miidhee harkarraallee kana miidhee manni yaalaallee foon gara biraa irraa babbaasee achirra na hojjette yoo kana hojjetee jedhe sunis wannaa qabachuu didee manuma yaalaa keessatti miidhamaa jira. Maashina irraa baasanii? Maashinatu harka wayii na rukute maashina harka na dha'ee achirraa foon akka malee harkarraa na baasee luka bakka lamarraa na baasanii lukarra na harkarra na hojjetanii harkarra hojjetan sun illee baay'ee ta'uu didee ammallee qaxaroo ammallee ofirraa qabanii ammallee takkatti gisee takkatti ammallee laallee baafnee gara biraa irraa hojjanna jedhanii yoo sanii nuti taatee gara biraatis deemaa jira naan jedhani. Jechuun yoo harki fakkeenya harka akkamiin sirraa kute maashina? Yoo maashina dhuma dalagu. Eessa jirtaati? Dubaay. Dubaay? Yaa. Waggaa meeqa Dubaay natti? Reefu waggaa gahara. Kana reefu waggaa gahaa jiraatteef nyaataa kaampaaniidhaan immoo konistiraashinii waan kaampaaniidhaan deemte immoo waan nama dhuunfaatiin deemte. Yaa gaafsan dallaalumaan dhufee dallaalillee akkasumaan nagatte yoo bakkitti miidhamellee akka ji'a sadii jala gahe kana yoo manni kaampaaniillee waan kana naan hin jenne dhufee guyya tokko waan naan hin jenne namnillee yoo nama qabaate namnillee nama hordofaa namallee nama akkasiin naa qabaate hordofuullee hin qabu. Manni yaalaa sunillee warri bira miidhamellee dhufee guyya tokko maal taate namni silki maalillee naan jedha naan hin jedhu. Yoo namni akkuma miidhame namni quba miidhametti aanu hidhan jedhani namnillee yoo namatti aanu qabaate namnillee waan tokko nama hordofaa sanis waan takka ammoo mana yaalaa kana haga ji'a ganaa kana ciise namnummaa atta jirtaa maal taate nama naan jedhu wallaa guyya tokko as keessa dhufee nama na gaafatu hin qabu yoo. Jechuun ati kan dhuftee kaampaaniidhaan dhuftee moo nama dhuunfaati? Kaampaaniidhaan dhuftee namatu kaampaanii hojjettaa miti? Dhuunfaa dhufee kaampaanii seenee. Firiifii isaanii miti barka dhufu. Firiifii isaan dhuftee ati? No. Firiifii isaa miti mi? Turistii dhufee yoo dalagaa akkasumas seenee jechuudha. Baasaboorri keessa harka jiraa? Firiifii isaa ta'uuf onnan jedha. Baasaboorri harka jiraa? Baasaboorri kiyya bakka dalagaa sanii jira jechuudha. Bakka dalagaa seenee. Si harka hin jiru mi baasaboorri? Sa'aatii ammaan harka hin jiru. Jechuun nama biyyaa si fide san harka jira. No bakka dalagaa batti miidhamee san jira paaspoortiin irraa fuudhani. Kaampaanii jira jechuudha bargaas kaampaaniidhaan dhufee jechuudha. Kan dhufeen kaampaaniidhaan dhufe. Hayyee erga dhukkubsattee ati iyyamee. Amma ji'a sadii akkas jira. Ji'a sadii jala akkas jirtan. Kabiyyaa si fide maal siin jedha? Maal keeti kabiyyaa si fide? Kabiyyaa na fide walillee hin beeknu gaafa san akka tasaa silkiidhaan wal dubbifnee biyyumatti akkana jennaan illee akkana dhufee jedhe kalaas. Gaafa torbaan ga'uun akka jedhamee yoon sanillee kalaasi maal godha jedhee dalagnuti asiin malee ol qubaan qabnu dhufee torbaanumatti bakka. Meeqa kan faltee dhufte gaafa dhuftu biyya? 250. Taatee adama inshuraansiin kan kee bara inshuraansiin kan kee kaampaanii kan keessan jala jira bara kaampaanii kan keessan si yaaluu qaba bara jechuun gargaarsi barbaachisoo hin jiru.
Ati Yaa inshuraansiin kan kaampaanii kan keessan jala jira haga waggaa lama xumurattu. Firii kaampaanii fiizaa sanillee miti waan ta'eef fiizaan waan kee kana fiizaa kontiraataati. waan kana naan hin jenne kama fakkeenya waan kana osoo naan jedhe natti hin dhagamu haga ji'a sadii kana keessa dhufee guyyuma takka akkam jirta sirki manuu waan akkanaa naan hin jenne. Yaa'u kaampaaniin baan kunuu maal yaadaa maal Atama hasaabaa namni kaampaanii oddoo keessaa akka baateerta atiin. manuma yaalaa keessa jira yookaan haga ji'a sadii kanaan manuma yaalaa keessa jira amma manuma yaalaatti si dawalaa. Jechuun achii baatee kaampaanii seentee mana sanii meeshaa fuudhattee baatee deemtee mana yaalaa dhatte immoo achuma teetteetiin meeshaa kee achuma dhiiftee baateetiin mana yaalaa dhatte. Yoo san akkuma miidhameen manuma yaalaa seene bakkuma miidhameen maashinumarra. Taataa gamma arbaabni keessatti dabalee sin gaafanne. Hin gaafanne guyyaa tokko. Viidiyoo bahimee ati. Yaa Eh? Harki kan keeti jettu meeti. harki kinoo sirna miidhamee kubbiin kunniin na hojjetuu dide jechuudha. Jechuun quba hundas irraa cirame. Yaama kubbiin kunniin na hojjetuu dide yoo bakka matabsaa biraallee hin qabu yaanii yoo garuma biyyaa deebi'uudha malee namoonni biraa tabsaan jiru jechuudha kubbiin kunniin akkuma bahe quba guddaa kana bichatu warraaqa malee. Achitti eenyu dhufee si gaafatama bakka amma jirtu si gaafatu eenyu jira. Nama tokko hin jiru warra mana yaalaa kana malee warra mana yaalaa kanatu waan tokko godha malee. Ati ijoollee isaati. Arsii asallaa. Ijoolleen naannoo kan keetii namni tokko hin jiranii? Yaa'u namni Bilbilaanis akkasii namni dhufee si gaafatee namni namni qaamaan dhufee akkas jedhu hin jiru ijoolleen ta'aa jirtullee akka naannaa fitte otoo hin taane dalagaa koontiraataa jedhanii namni koontiraataa kun xiqqoo dhufee akkasitti illee nama reebu kana baay'ee. ishee godhaafi. Warri Dubaay keessa jirtan namni Dubaay keessa jirtan namni gargaaruu dandeessan